marii biyyoolessaa guyyaa kaleessaa paartiilee siyaasaa Itoophiyaatiin gaggeeffame irratti Jawaar hirmaatuu isaatiin namoota muraasan qeeqamaa jira. Jawaar maaliif qeeqamaa? Eenyutu Jawaarin qeeqaa? Jawaar maal dubbatee qeeqamaa jira? Yaada namootaa fi sababa Jawaar qeeqamu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akkasuma Oromoon marii biyyoolessaa kana irratti maal fayyadama? Mariin kun Oromoo irratti miidhaa akkamii qaqqabsiisuu danda'a? Uummanni Oromoo marii kana tumsuu qaba moo tumsuu hin qabu? Oromoon eenyu wajjin mari'achuu qaba? Gaafii jettuu deebii isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoo keenya har'aa kana qofaa miti, odeeffannoo biyyarraa dhaqqabetu jira. Odeeffannoo biyyaan dhaqqabe kanas kan isin biraan geenyu ta'a. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne. Yooyaa ammallee yooyaa harka fuune ashama. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin, subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin isaan maxxumuraan faana turaan affeerraa keenya. Marii kana irratti maal hubachuu dandeenya? Marii kana irratti wanti nu hubachuu dandeenyu tokko osoo jiraate qoqqoodama uummataati. Paartiin humna guddaa qabu hin jiru. Paartileen kunniin uummata biyyattii gargar qoodatanii jiru. Uummata gargar qoodame kanaan paartileen kunniin yoo deemanii mootummaa kana injifachuu hin danda'an. Kan biraa immoo uummanni paartilee kanneen irraa abdii kutatee waan jiruuf mootummaatti harka kennatee waan mootummaan jedhe osuma jibbu fudhatee jiraachuuf deemaa jira. Paartileen kunniinis waan kana uummata keessatti arganii uummata harkaa qabnu kana dhabuuf deemnaa kan jedhan gara marii kanaa dhufan. Kun immoo akka yaadaatti sirrii natti fakkaata. Yoo paartileen kun tokko ta'ee akkamitti mootummaa kana jigsuu danda'a kan jedhu san adeemsa isaanii ilaala. Mariin kun Oromoo irratti miidhaa inni qaqqabuu hin jiru. Garuu yoo paartileen Oromoo tokko hin taane wal dhiibbaa hin dhiisne ta'ee rakkoo guddaa Oromoon marii biyyoolessaa kana irratti paartii tokko ta'ee deemuu qaba. Yoo paartii garaagaraatiin kan deemu tahee rakkoo guddaa keessa seenuuf deema. Jalqabumaa osoo paartileen Oromoo akka Oromootti hin mari'atin marii biyyoolessaa kana deemuun sirrii miti. Oromoon akka Oromootti paartileen Oromoo tokko yoo ta'e faayidaa guddaa argata. Yoo paartiin Oromoo tokko ta'ee marii biyyoolessaa kanarratti hirmaate mootummaa kana gaafa kuffisan paartileen Oromoo tokko ta'anii yoo deemanis aangoon harka Oromooti hin baatu. Oromoon marii kana tumsuu qaba moo hin qabu? Oromoon marii kana tumsuu osoo hin taane paartilee Oromoo akka tokko ta'an walitti dhiibuu qaba. Uummanni Oromoo dhiibbaa paartilee Oromoo kanarratti yoo godhe wanti harka Oromooti bahu hin jiru. Marii guyyaa kaleessaa kana irratti warroota Jawaar qeeqaniif deeggaran maaliif akka qeeqan maaliif akka deeggaran yaada isaanii isin dhageessisa. Kun jiruu miidiyaadha. Jiruu miidiyaan kaayyoon isaa sagalee uummataa ta'u. Eenyuyyuu taanaan yoo Oromoo ta'e yoo Oromoodhaaf kan falmatu ta'e sagalee isaa jiruu miidiyaa irratti dabarfachuu ni danda'a. Nuti kan uummataati sagalee uummataaf hojjenna. Like share yaadaa fi odeeffannoo yoo qabaattan gara komentii irratti nuuf kahaa. Nutis qindeessinee kan qilleensarra isiniif oolchinu ta'a. Gara yaada namootaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Warri qabsoo keessa jiran qabsoo hidhannootis haa ta'u qabsoo karaa nagaatiin warroonni qabsoo irra jiran tokko ta'aniitiin garaagarummaa osoo hin uumnetti wal dhagaanii ilaa fi ilaameedhaan. Amma fakkeenyaaf paartiileen Oromoo biyya keessa taa'anii fi karaa nagaatiin qabsa'anii fi kan bosona jiru ilaalcha garagaraa siyaasa garagaraa osomaa hordofanuu dubbiin gama xumuratti deemaatiin jirti amma. Natti fakkaata akka kiyyaatitti yoon ilaalu waan fagoo jirtu natti hin fakkaatu. Garuutu immoo akkuma duraanii san ilaalcha garagaraa osomaa qabnuyyuu yaadaanis adda faffagaanneetiin yoonii fi kanatti kan itti fufnu taate rakkoo hama uummata keenyaa fi biyya keenya irrallee geessina. Oromoo fi Oromiyaa irrallee geessina jechuudha. Kanarraa baraaramuudhaaf maal gochuu qabna? Nuti murna maqaa Oromootiin aangorra jiru tan isaan Oromoodha jedhee yaaman akka kiyyatti. Baroota murna aangorra jiru kana Oromoodha jedhee isaan hin yaamu. Maaliifi haadha Oromoo boochisaa obboleessa keenya ajjeesaa kaan fannisaa rakkoo hamaa kana nurra geessaa Oromoo jedhee yaamuu hin danda'u isaanii. Kanaafuu murni aangorra jiru kun yoo kan dhaga'u ta'e hayyoota beektotaa fi warroota siyaasaa Oromoo kana dhageeffate uf duuba deebi'ee gama nageenya buusutti yoo kan carraa gamasitti kan qabaatu ta'e. San hin ta'u taanan Oromoon ammaan booda maal feena? Uummanni Oromoo murnaan qabsoonee jirra. Abaawoon akka abaawootti qabsaa'e, kaafaa'oon akka kaafaa'ootti qabsaa'e, paartiileen Oromoo hundi akka Oromootti qabsaa'aniiru. Qabsaa'anii asiin dhugan. Warroonni amma aangorra jiru kun jijjiirama dhufee wajji jijjiiramuudha hojiin isaanii beekamaadha. Jijjiiramu wajjiin gama kanatti dhufuun isaanii hin oolu.
Gaafa isaan dhufan warroonni amma akkatti faarsa'e buluu fi kuuwwan warroonni kun gama keenyatti dhufuun isaanii hin oolu waan ta'eef garuutummoo akka sabaatitti immoo bosona jirtu ka hidhatee hidhannoo qabu isin warri isaan deeggartanis kan biraa warri agartee qabsoo nagaa deeggarus wal dhageenye fedhiin Oromoo maali? Fedhii dhuunfaa keenya osoo hin taane anis akkanatti fakkaate haasa'u osoo hin taane Oromoon akka Oromootitti waan kana asiin geenne siyaasa waan kana dubbanne akka Itoophiyaatti dubbachaa jirra. Maal ta'uu qaba jennee nageenyi dhufuu qaba jennee dubbachaa jirra. Garuu mootuu nuti maal harkaa qabna nuti akka Oromootitti? Jawaaris haa ta'u, Marroos haa ta'u, Mararas haa ta'u, Abbaaf Dayyuu haa ta'u namni siyaasa Oromoo hoogganu namni siyaasa Oromoo keessatti gahee qabu kamuyyuu dirqama maal gochuu qaba? Akkuma har'a agartee akka biyyaatitti ol ba'anii dubbatan kanatti keessaan isaanis ajandaa tokko uummatanii kireet godhaniitiin waa'ee keenya irratti, waa'ee Oromoo irratti, waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti, daangaa Oromiyaa irratti maaltu ta'uu qaba? Akkamitti deemamuu qaba? Je'ameeti murteeffamuun dirqama kun hin ta'u ta'eetiin ka Jawaar deeggarus Jawaaruma harka dha'ee kan bosona warra bosona jirus deeggaru isaanuma harka dha'ee jidduu irratti gaafuma agartee wanni tarte kaanee wayyaa jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaa dogoggora of duuballee dogoggora abdii nu murachiisu. Hamma xumuraatitti dogoggora abdii nu murachiisu tun nutti as deemaatiin jira akka sabaatitti. Wantichi kun Jawaaris kallattii itti yaadeeti kana ka godhaatiin jiru. Marroonis yaa'u ejjannoo ifa bahaa qaban hundi isaaniitu jechuudha. Garuutu immoo yoo wal quba hin qabne ta'e uummanni kun jechuudha. Siyaasa wal quba qabaachuu malanii wanta nu jennu kana isaan duratti xumuranii itti yaaduu malan siyaasa waan ta'eef. Garuu immoo yoo wanti kun hin taane ta'e yoo akkuma agartees ilaalchi isaanii garagara siyaasa garagara oofan kanaatitti garaan isaaniitis waa'ee Oromoo irratti garagara ka ta'u ta'e rakkoo jaba rakkoo hama Oromoon keessaa hin baanetti deemaatiin jirra jechuudha. Toora qabsoo hidhannootii fi karaa nagaa gaggeessan hayyoota Oromootu akka irraa walitti dhufan kana sila dursanii walitti dhufuu qabu ture. San ka godhu isaanii miti. Qaamolee jidduu deeman civic society kanneen godhuu qaba ture. Waldaalee community yookaan civic society akka Oosaa kana fa'aa yookaan akka warra waldaa Macaaftuu Lamaa waldaalee hawaasaa kana akka waldaa Sikkoo Kondoonoo kana yookiin immoo waldaalee amantii. Sila warra kan hayyoota Oromoo warra poolitikaa Oromoo kan walitti qabee waan kana mariisuu qaba ture sila moodeelii makarraa gara. Sun akka ta'u kana booda dhiibbaa godhuudha. Civic society kanneen irratti illee muuxannoon irraa kun osoo Oromoo illee akka uumame manni Oromoo tokko illee mariin tokko osoo akkatti gaggeeffame. Hayyoon Oromoo kun triiphaan walitti dhufanii Oromoo sirna dhufuu keessatti akkamitti fiitii gochuu akka qabu irratti manni Oromoo qofa hammate osoo qophaa'e bareeda. Sanga qopheessu immoo warra dhaabbilee akkasiin jedheessan malee isaan qopheessuun wal eegatu isaan affeeraman ofii isaaniiti. Affeerama waltajjii uumuu hin danda'u. Fakkeenya Jawaariin uumee yoo ta'e biraatti fuunama siyaasaati. Marroodhaan uumee yoo ta'e nufi fuunama siyaasaati. Qaama biraattu garee kan uumee walitti waamuu qaba. Qaamolee sanniin irratti dhiibbaa godhuu qabna yookaan miidiyaalee Oromoo irratti yookaan dhaabbilee waldaalee civic society kanneen irratti dhiibbaa goonee akka isaan haala kana. Akkuma kun yeroo darbamaa waltajjii kaafoo fi abaa eenyutu qopheesse waldaalee civic society 16 santu waamame. Yeroo isaan walitti waamamatan waltajjii sun hin qophaa'u walitti waan firii dhabee hafu malee. Akkasuma waan akkasii godhamuu qabaadha feensiin jedhee. Amansiisuudhaa fi waan hin barbaade yoo naa ta'e siyaasa keenya xinxinaan hin jedhinaa. Yeroo sanatti abbaa isaa jira, Saamoraatu jira, warroota gurguddoota wayyaanee gooftaa wayyaanee lafa nuunatte hedduutu jiru. Jarri kun kana ni farramaniif. Lammaffaa haaromsa jedhee abbaan barbaade shaaree shuumuu federaala irraa osoo hin taane dandeettiidhuma kiyyaan isa kana naa farrama gixxin godhanii farramaniif. Sadaffaa agaazii yookaas waraanni Oromiyaadhaan ala jiru federaala irraa akka makalaakiyaa irraa narratti ramadan Oromiyaa keessatti yoonan waammadheen alatti akka ni waammanne immoo nan godha uummata kana tasgabbeessa. Kana hunda carraa kanaa fi dandeettii kana kennaniif wayyaaneen. Jarri immoo waa faramsiifatan amma gaafa gaa jennee achisi kaafnutti jedhaniitiyyi kanatti kennan. Yoo yaadattu ta'e lammaan gaafa aangootti ol baatu akka jettee aangoo barcuma teesse akkamitti sabni xiqqaan saba guddaa akkam fedhettan si bulcha jetti. Ituu wayyaaneen aangoo guddaa qabaattee jirtu biyya isa bulchaa jirtu. Barigaa Alamaayyoo Atoomsaa kana jedheetii miti kan inni summiidhaan ajjeefame.
kana dubbateeti miti. Nadhii gammadaa kana dubbatee miti kaachi buutee dabarsiifame. Dhuufuu walii galteedhaan dhuufame ina jaawusa jedhan sana walii galaniitiyyi ummata keenya dammaqee jiru raffisanii jechuudha. Gaafa sana Jawaar qooda keessaa qaba. Egaa isa kana wayyaaneen immoo adeemsa keessa gaafa siinqeerroon kufiftee jettu Jawaar tutturuuf jedhee dhufee keessa bu'eetu bilisoomne irraa jedhe. Waggaa lamarraa waggaa shan gochuu qabna itti dabaluu qabnaa jedhe. Wanni isaa itti gaafa milkaa'uu dhabu ammas walii galtee wayii hojjetan. Walii galtee jarri hojjetan taayyeedhaanis si'iina Jawaarrabsi walii galtee bilxiginnaatiif taayyeeti. Jawaariinis biyyaa ba'ii waan barbaadde jedhii nu arrabsii nu qeeqii walii galtee jalaati. Jeneraalachi keessa argadhe jedhii uummata sobi. Sababni isaa itti gaafatamatu jira. Itti gaafatamni gaafa wayyaaneen badduutii fi namni itti gaafatama fudhatee hin jiru gaafa wayyaaneen badde. Itti gaafatamni duriitiif hin namma addaani. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiibbaa waraanaatii fi dhiibbaa hololaatii fi dhiibbaa beelaaf gidiraa hunda injifateetiyyi tarree addunyaa irratti taa'ee marii geggeessisee waraana isaa qabus agarsiiseera. Kun Itoophiyaa gobbisuun bira erga ga'eetiyyi Jawaar muuxatee gaa'arraa marii jara kanaa keessa seenuu barbaade. Marii jara kanaa keessa seenuu maal barbaadaniiti? Ummanni Oromoo kan waa'ee biyya isaan beenne, waa'ee qabsoon beenne Jawaariin ni hatamaa beekadha. Sabaaf sablammoonni jedhamus Jawaariin ni hatamaa beekadha. Gaafa immoo waan kana fudhatama argachuudha jedhu faannoon dhiibamaniitiyyi lolatti seenanii jedhe ergaa weetas keessa jira. Ummanni Amaaraa akka Jawaariin jaallatuu fi amanan godhaniiru. Faannoon kaleessa Abiyyiidhaan lolu akka Jawaariin deeggaru. Akkasuma garee wayyaanee keessaas waan amansiifate qaba. Ituun jaallatamin ammas Itoophiyaa haaraa kan Jawaar uummata Oromoo keessatti faayidaa argamsiisu ijaarra waan jedhuun uummata burjaajessuuf amma dura dhaabbachuun dirqama taati gaa. Gaafa waan kana argate Abiyyiin itti gaafatama kan hin fudhanne gochuuf. Akkuma Muktaar Kadir uummata Oromoo fi xiyyaarra ambaasaaddara ta'e suudii jiru Abiyyi bor itti gaafatama fudhatu. Wallagga rukutetti, Gujii rukutetti, Giddugala Salaalee rukutetti itti gaafatama fudhatu. Isii galee namichi ajajaa waraana raayyaa ittisa biyyaa jettanu maal Biraanuu Juulaas itti gaafatama jalaa baasuuf. Sababni isaa walii galteedhaan waa kana hojjetan. Kanaaf deeggaramuu qaba. Mariin waraana bilisummaa Oromootii fi TPLF sirriitti gaggeessaa jiran. Asumattuu faannoon wanni keessa qabatameef immoo siyaasaaf. Ishii kana afaan Oromoo yoo beektan isiniifan ibsa. Faannoon as keessatti miidhamtuudha malee fayyadamtuu miti. Marii amma gaggeeffamaa jiru keessatti. Sababni isaa abbaan faannoo Abiyyiidha. Gaafa faannoon walii galtee waraana bilisummaa Oromootii fi TPLF walii galanii marii walii galtee waraanaa mallatteessanii waraana fixanii gaafa Abiyyiin kufe faannoon abbaan qabdu lafas hin qabdu naannoon Amaaraa harki caalu Oromoodha walloo fudhannee harki caalu uummata Sidaamaati lafas hin qabanu rakkoo keessatti kufu. Waraanni bilisummaa Oromoo biyyoota addunyaa gurguddoo Noorwee, Ameerikaa kana hammatee taa'ee marii godhe ijarratti gaafii uummata Oromoo hin sharafnee fi waan qoshaashaatti seenne ammatti seenaa miti. Uummata keenyatuyyuu yoo waraanni bilisummaa Oromoo kana irratti walii gale jedhanis yoo walii gales marii waraanaa irratti kana yoo walii gale rakkoon qabu isa sanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo dubbii himaa qaba. Gorsaa qaba, caasaa qaba, adeemsa mataasaa danda'e qaba, guutuu Oromoof Oromiyaatiif qabsaa jira. Nu bakka buufatee miti. Warroota miidiyaarraa akkasitti dibbee rukuttus immoo afaan jara akkasitti ittimnee cuqqaalus ni dandeenya jechuufi malee lakki ani waraana bilisummaa Oromoo faannoo fi TPLF wajjin walii galee marii godhaa jira hin jenneen warra fideefiyyii akka jarri fidetti deebisaafii jirra. Miti jennee falmuun nun barbaachisu. Gaafii namni tokko yoo ka'ee waan ati hin qabne tokko sitti fide lakki wallaayeen akkanan goone Bayasuusiin akkanan taane Gabreelii akkanan taane jette si bareeda keessoo kee si tuqee ilaaleera sodaattuu ta'uu kee ammoo kallattii dhufe kamiinuu keessummeessuu hin dandeenye. Waraana bilisummaa Oromoo faannoo wajjin walii galee ilaa akkanatti yoo walii galee nuti deeggaraa isaanii jaallannaa jenneetiyyi madaa irratti madaa akkuma madaa keenya irratti sooginni firfirfame jara soogiddatti firfirsinaa jechuudha. Abbaan hojii lafa jira. Inni impaayira kana raasee dhadhaa Oromoo baasaa jiru ni beeka obboleessa keenya. Garuu immoo Jawaar akka kanatti dhama'aa jiru
udduun barbaree daakaa jiru harka waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane harka deeggartootaatii akka hin baane uummata beeksisuudhaaf nurkaa ba'uu hin danda'u. Siyaasaanis, poolitikaadhaanis, haasawaanis, mala maluudhaanis xumura irratti wanni tokko wanni jala sararree walitti himnu tokkummaa Oromoo warri jettan tokkummaan Oromoo kallattii tokkoof tokko. Sunis maalinni walabummaa Oromiyaatiif lafeen cabee jira, dhiigni dhangala'ee jira, lubbuun qaaliin ba'ee jira, mormatti dhabnee jira Oromiyaa daangaa kabachiisuuf. Alaabaa keenya sana hiikoo isaa beekuun dirqama taati. Tokko inni kun tokkummaa wali barbaadan gara biraatti nu waamina. Qotta isin simanta. Jawaariyyuu hoogganama taanaan walabummaa fudhata taanaan badii isaa dhiifaman godhamaaf rabbi olii miti rabbiin waan barbaade dhiifama namaa godha. Miti Itoophiyaadhaan ijaare taanaan carraa biyyattii Itoophiyaa keessa sa'aatii 24 jiraachuu hin qabu na amana. All Ethiopiawi. Eenyuun Itoophiyaawwan hin taanetti yaani politika keessa jiru. Who is non Ethiopiawi? There is no single person. Hundumtu Itoophiyaawidha. Jaalmaroo Itoophiyaawidha. Daawud Ibsaan Itoophiyaadha. Profeesar Mararaa Itoophiyaa hundumtu. Namni biyya sun keessatti dhalate because Itoophiyaa akka biyyaatti Itoophiyaatu beekama. Oromiyaan garaan ijaaramni. Oromiyaallee han ijaaramu sabatu decide godha malee anaaf miti. Yookiin nama qawwee baatee dhufe miti. Kunillee dogoggoratu akka ta'u beekuu qabu. Jawaar Itoophiyaawiyyaa Ameerikaa ture jijjiire. So what's wrong with that? Nuti ko biyya Itoophiyaa midhaan nu qaxaqaxe seera isaa suntu nu qaxaqataa jira. As a matter of fact, ani Itoophiyaa miti garuu akka sabaatti illee hodeemmame jechuukooti kun walaa irraa dhufedha. Walaa sirreessinu caallee argamnu yeroo hundayyuu ijaarra. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannan kan odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenyaa waan hojii turtaniif galatoomaa ulfaadha.